Yes. Okay. Yeah. Nanti himbari daruga rabbi. Okay, nagale amma kana akkatti fadhe. Hashi sambudu kun jalan gogara fadha. Okay, gara galcha alaba sirri damti jechu. Ufad amma kamitin ufadare hoddan qabu gad kana hodisisu. Ashi sambuda kubara nakati hana ufatte. Assalamu alaikum ya jamaa. Shap yati yamde chu. Mashallah. Himbarida mi. Heddu barida duga rabbi. Faiza, thank you so much from Minnesota. Heddu galatumi. Thank you. Na janu ndiki sanu. Poraba branga ha ke duga rabbi himbenen garu namatti na ergite nama asdufu jira. Sabbontu oromo shuguti daf jatti ergite. Rabbi si yaadatu akkana yaadatti kanatti Amerika nama dila tokko jira garu nama dila sanki sanne yaadachun kanke heddu sakka si jaaladha si kabaja. Thank you so much Faiza nugalatomi. Nagalati fadani Faiza. Thank you. Duga rabbi heddu galatomi. Heddu galatomi. Thank you so much. በጣም ይትጃለደ እንጭራ አከመለ ይቹ ገለቶ ኦኬ ያ ማንስ ይወልስ ጋይስ አኔ ሲፊን ኤርጋራ ጋይስ ተረጋጋ ትከሻ ተረጋጋሽ thank you so much thank you አይሊም ቦሩን ኤርጋውራ አረ ቆያ خانو ፈደና ኤርጊተኒ thank you ቆይ ዘማኑ ኤስ ጅርታሜ ቱባቹ ሜ ዘማኑ ኦኬ ሲ ኦርደፋን ጅራ ኦኬ ኩኖ ፎሎ ለ ወልትን ከኑ ፋኢዛን ሲ ዋትስአፕ ሲ በሬሲን ቱሬ thank you so much ጀሲን ቀብ ፎጣን ሄቱ በሬቲ me ayi akam jirta zammi naga qabda fayya jirta fayya naga wala blati yamaki galatomi ya wide chasan ratti bete tikisho indubbanna jeti sla ini len jirati na tutora sigale ay jolle comment da fidde aruftoni share good afi la maki tenya kamifsete wani kuninu ummata gudda kana warra nuti khabaja qabnu kana warra harge warra waljala tu khabaja qabu kana kesurati wanti yefate malenuti ani ilalchi khiya ani nama khanyati kesu anna mu wallahi tu khabaja qaba anna ma kesurata kada lagem be khumidia kana ratis takka agenda tibe ka rugatu pachuna ya nama wolloleti le imbe wa gargasale amma tana nuti akata ni tisenne wa kana ani isa kana gafatuf namni waan kana post ko resel kaba anas lemiti awanta kas post ngon an dimma kana gafatu fi jaha da chas kenya qalli chukuni nasir kuna kana jawalle tuntetin gafachu di mamale ani dimma nuti an jolle tenya wallahi an jolle tenya taguddatu ni fada ka guddatu ni fada nuti na maguddara jolle gudda warra guddara banille immo namni imma bira Dachas share goda guys yo jirate dachas share jibi sa hinkabu abu mafeti sani banki siamu jirti jani share goda fi undi kesanu zamanu maltu jurasete yaw akasra guddutis nalali akasra tikota kuma birban tikti nalali jechu maltu jurasete duga dubbachu dafi namota kabaju kesa nama tokkodati media Facebook arati yaro era wal beena
wanti ilaarraa hojjeturtillee waan bareedaadha. Garuu maaltu jira mucaa kana keessaan wanti keessaan xumuramuu hin danda'amu ture guys. Arraba dhaaba as biratti waan badii tokko namni lubbuun jiru waan badii hin sirreessa waan ta'eefu arrabni hin barbaachisu. Tokkoffaa kan hubadhaa warri koomantii namni nama hojjetu waa balleessa waan ta'eefu arraba hin barbaachisu. Zamaanoo jechuun nama jabaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Okay, waan guyyaa xiqqaa tokko balleessiif jettan irratti duuluunillee isinirra hin jiraatu. Maaltu jira seeti zammii mucaa kana yeroo duraatiif mana kana dhufe osoo bikka tokko hin dhaqin osoo akkanattuun beekame mana kana dhufeeti karaa irratti kufee maal jee bakka xiqqishoo hin dhukkuba ture. Namni ijoolleen hordofu asirratti waan xiqqaa tokko walitti guurree fi akkasitti waan nyaatu takka qarshuun 10 akkana walitti qabniif jechuudha. Samboota isaa guddatee isaa akkasitti wanni TV sanarratti dhiyaatu arkee natti hin gammadee akkasitti support illee hin goona account illee baafadhu kootu si qarqaarsisaa jeen tureen. Amma wallee suni ni haatee jedhamee amma namni hedduun akka hattuttis akka baalageettis akka waa hedduutti ilaalamee arrabsaa lolaa waa hedduutu jira jechuudha. Still jireenya isaa keessa seenanii ati ilmoo qabda jaartii qabda hanga jaanii gaafatantu deemamee jechuudha. Kuni tokkoffaa wal cabsuudha. Mucaan jaartii fi ilmoo qabaachuun cabuu miti barmaakii. Koi hafita dhugaan ni fixadha. Wanti inni irratti xiyyeeffata waan muuziqaa wanti muuziqaa dubbachuu ilmoo ni qabda jaartii ni qabda jechuun maali barbaadu fedhu qabaachuu qaba fedhu dhiisuu qaba suni dhimma mataa isaatii fi dhimma jireenya mataa isaati sun tokko je ilmoo ni qabda jaartii ni qabda ilma dhiiraa itti gamanaa gizeetti iyyan hawaasni Oromoon kutaa 11 tan daawwatu tunu akkamitti nu ilaalcha maaliin nuuf qabdi nutuma kanaa namni jabaan tokko nu keessa dhabamee kamataa onin nu qabu hin jiru moo ni jira nama jechisiisa jechuudha. Naa qabadhu itti aansuudhaan nama guddaadha abbaan keenya sun nama support godhuu qabnu nama jaalannu nama kabajuudha hayyuudha dhugaa dubbachuudhaaf keessaan qabamee dubbiin tun keessaan qabamee waan kana akkana balleesse mucaan kun ni amana badiisa ergaa amane boodallee hoolallee ta'u qabatee dhiifama akka gaafatu gootanii sirba kana nama hedduu sponsora ta'u jira mucaa kan nama naan beeku maal gamaki oi gaafita duun dubbata hafita si dhaggeeffadha zammii kiyyaa yoon dogongorellee na sirreeffata rakkoon hin jiru hoolallee bitee abbaa keenya san dhiifama gaafatee balleesseen jira. Abbaan keenya sunillee ilma isaati sirba kana isaaf jechuudha. Ni dhiisaaf mucaan kun dargaggeessaa dhaloota qubeetii dhaloota ol deemu jiru dhaloota guddataa jirudha. Hin dhiisaaf jechuudha dhiifama gaafatanii walitti tolchitanii goostan amma asirratti isas fiddanii achis fiddanii mucaan kunis akka biratti ilaalamee hamileen isaa cabee tokkoof nama sponsora isaa godhu jira. Nama isa jajjabeessuudhaaf lafaa kee jira namoota hedduu jira jechuudha. Mucaan kun amma waamee qas biratti wanni jee nama xiqqishoo nu keessaa guddannaan qabu mataa keessa godhuun sirriidhaa miti. Keessaan erga xumamee booda barreeffamaanillee ibsuu ni danda'a. Akkanaa bika akkanaa dogongoree dhiifamanaaf godhaa jee bifa barreeffamaatiin akka kaa'u gootanii erga sirba fixee boodallee sirba jalatti sirbi sun ka'abaluuti jee akka himu gootanii sirreessuun osoo jiru asirra fiddanii bitaa mirgaan iyyuu sun sirriidha. Kana qofa naa deebisiisamee galatoon fixadhe. Ayyee amma walumaa galatti wanni si deebisu dura ilaalchi nama mucaa kanaa qabu haa akkamii jalqabarraa kaasee kan namni illee hubachuu qabu si galee yoon tana ani mana Sabriinaa seene zamaanoo galchi koomantii jala jaaniini hoggaan ol galu maaliif nama kana hojii isaa jalqabarraa kaasee hagaan maal laaltaa beeke nama kana waan takkaan hin madaaltu guyyaa takkaan illee nama kana hin jijjiirtuun si galee mucaa kana gizee mana Sabriinaa seenu jalqaba Nasraadhaan ittiin ka'e ilmi dhiiraa eenyummaa isaa maqaa isaa kabajaa isaa kajibaan hin jijjiiru foolooraan hin jijjiiru beekamtiin hin jijjiiru beekamtii barbaada akka dhufe jettanii akkamitti akkana jettan jee namni jalqaba lole ana zamaanoodha si galee zamaanoon sunii fi kaarraa kabiraati miti ana nama tokko osoon jibbiisa mucaa kanaa qabaadhe maakii teenya mucaa kana ni gargaara adeeroo qamar biroo jigeessina boorunaa dawwal ijoollee Astiraaliyaa fi Ameerikaa jirtu saayiboota kiyyatti dawwalee maallaqa guurree fi fuunee adeeroo qamariinis wal garsiisna namni jalqaba jee zamaanoodha hayyee amma zamaanoo kana maaltu fidee amma gaafii edaa kana maaltu fide gaafii jettoon sii fide jalqaba irratti amma dhiyoon tana akkasin loleef suni mucaa san jaaladhee amma wanni biraa zamaanoof harkamtee isatti jijjiirameeti miti jibbinseessaa guyyaa kasaa dhaladheetii miti dogongora hin qaba hin qaba
Allicha kuni mucaa tokkoon viidiyoo nama dhugaatii gitan uummanni Oromoo haa arguu jeen.